Mashallah majlisa BIP tokkoffaa ta'e kan meetiriin isaa 12 akkasuma teebilii isaatiin waa hunda isaatiin walirratti birrii 700 qofaan isinii fidee jira. Birrii 700 qofaan sirriitti na dhaggeeffadha. Majlisa BIP meetirii 12 teebilii isaa dabalatee akkasuma kursii bunaa xixiqqishuu saniin dabalatee birrii 700 qofaan qabadhee isinii dhufee jira. Video kia kan hanga xumuraatti subscribe like share godhaa na dhageeffadha. Birrii 700 qofaan birrii Itoophiyaa 700. Itoophiyaatti kana caalu inuma hin jiru. Abbaa feetan gaafachuu hin dandeettani. Isiniif qaxxama BIP kana caalu yoo jiraate. Kana jechuun meetiriin isaa tokkochi birrii 30. Meetiriin tokkochi 30. Ana immoo kan isiniin jedhaa jiru meetirii 12 birrii 700 qofaan mana keessanitti galfadha. Guutuu isaa kan akka inni jiru kanatti teebilii isaa dabalatee akkasuma tabuun irratti dhugan san dabalatee guutuu isaa birrii 700 qofaan mana keessanitti isiniif galchina. Hanga mana keessanii isiniif geessina. Maatiin keessan dhufee hin fudhata. Hin rifatina. Kana yoo isiniin jedhu akka rifattan ni beeka. Hin rifatina isiniin jedha. Hanga xumuraatti video kana subscribe like share godhaa dhageeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya onnee qulqulluu ramadde isin bira haaziraatu jecha zulaan teessan har'a surprise adda waan ajaa'ibaa waan haarawaa waan isin gammachiisu wanta isin buhaarsu wanta ammoo qalbii teessan hawwii keessan guutuu fiixa isinii baasu qabadhee isinii dhufee jira. Kana isiniin jedhu video kiyya kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa na dhageeffadhaa isin jedha. Hawwii nama guutuu namoota hedduu osoo isa kana qabaanne jedhani haga naan baatu namni hedduu hin hawwina. Hawwii nama hunda jechuudha isiniif fiixa isinii baasu farda muradhee dhufee jira isiniin jedha. Isinirraa ka'ee gamoo video kiyya kana subscribe like share gochuudha. Majlisa BIP tokkoffaa akka Itoophiyaatti ta'e kana dafaati mana keessan keessa galfadha. Namni hunduu ka Itoophiyaa ta'e ka biyya alaa ta'e hundi keessanuu as keessatti hirmaachuu qabdan. Kana yoo isiniin jedhu majlisni kun BIP dha. Meetiriin isaa meetirii 12 ka ittiin galfachuu dandeettan mana keessanitti birrii 700 qofaan. 700 isiniin jedhu birrii 100 takka 200 300 400 500 600 700 birrii 700 diizaayiniin isaa akkasin argitan kana dalagameera. Birrii 700 jaan 1700 miti 1700 miti 1700 miti birrii 700 700 birrii baajaajii yaabbatan san qofaan jechuudha. Majlisni kun meetirii 12. Carqiin isaa guutuun oriijinaalii akkasuma masaabaa qaba jechuudha. Koornarii lachuu irraa masaabaa qaba. Meetiriin isaallee meetirii 12. Majlisa haalaan bareedaa ta'eef quality ta'e jechuudha. Masaabaa gama lachiyyuu qabu koornarii lamaan irraayyuu hedduu ajaa'iba ta'e jechuudha. Namoonni hedduu as biratti wallaahi tartiibanii ilaalan jechuudha. Maaliif nu hundi keenya akka woo bitachuu baatanillee namni kamuu hin hawwa akka qabu hin bitata. Kan qabne yoo hin hawwa jechuudha. Hawwii keessan guutuu fiixa isinii baasuuf muradhee kutadhee dhufeera isiniin jedha. Isinirraa ka'ee gamoo video kana subscribe like share gochaa hanga xumuraatti na jajjabeessuu qofa. Kana yoo isiniin jedhu zulaan maal jedhaarti laata? Indee majlisni akkamitti birrii 700 bitama BIP'n sanuyyuu. Osoo boondudillee ta'ee haa ta'u osoo inni millee ta'u osoo fireemillee haa ta'u BIP tokkoffaan akka birrii 700 qofaan bitama jechuun keessan hin oolu. Kana yoo isiniin jedhu akkuma isin argitan kana gama gamanatti illee gadheerata garasitti illee gadheerata koornaan isaa lama. Kana yoo isiniin jedhu ammoo akkuma isin argitan beeftiraasni isaallee akkana bareeda. Ittaansii ammallee kan jalaallee makaddaan isaa akkana fakkaata. Wanti hundi isaa kwaalitiidha. Akkasuma ammoo inni kun boondiidha kan makaddaan isaa kun jechuudha. Kana guutuu isaa carqii isaa kana guutuu yoo hoggaa hedduullee turuu heddaani pestaalii uffistanii hin keettanii oriijinaalidha. Carqiin isaa turkii oriijinaali kan wanti takkaatiin keessa hin makamne quality kana jechuudha. Dafaatiin mana keessanitti birrii 700 qofaan galfadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa carqiin isaa ija keessanii koottaa laalaa isiniin jedha. Wanti asitti isa harkisiisanitti mul'iseef kaameraa haalaaltaniif isiniin jedha. Diizaayiniin isaa kun qirtsiin isaa kun akkana argitan kana itti bahee akkana bareedee jira jechuudha. Inni kun irraa ol ka'a jechuudha. Boondidiin kun irraa ol ka'a. Jalaan ammoo BIP kanatu hafa jechuudha. Meetiriin isaa meetirii 12 teebilii tokko guddaa jidduu qaba. Xixiqqashuu bunaallee guutuu qaba. Akkuma isin argitan kana akkuma isiniin jedha ammallee irra deebiin hima hin sobne birrii 700 qofaan mana keessan keessatti galfachuu dandeettan. Hin sobne ammallee irra deebiin birrii qarshii 700 qarshii Itoophiyaa jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu birrii Itoophiyaa 700 qofaan mana keessanitti galfattanii mana keessan bareechifachuu hin dandeettan. Yookaan riyaalaa miti yookaan ammoo doolaaraa miti. Birrii 700 Itoophiyaa qofaan mana keessan bareechifattanii mana keessan midhaagfachuu hin dandeettan. Hawwii keessan guutuu fiixa bahuu hin dandeettan. Kana yoo isiniin jedhu inni kun maalidha zulaa? Maaliif qalbii teenyatti nu goggaasistaa dafii nutti mijettanii namni dhaggeeffataa yoo jiraate huqqubii eegallee jirra. Huqqubiin kun
tikeetti murraa namni kamuyyuu lakkoofsa as gubbaa isin kaa'ee jira waan ta'eef lakkoofsa gubbarra isin kaa'ee kanaan dhuftanii keessan dubbistanii akkaawuntii kee isiniif kenna namni Itoophiyaa jirtanillee ka biyya alaa jirtanillee ka dhiirallee ka intaalallee hundi keessanu jechuudha namni birrii 700tti guddattu hin jira jedhee hin yaadu birrii 700 jechuun birrii nyaata gizee takkaayatu yookaan birrii baajaajii kontiraata yeroo tokkooti birrii 700 kanaan tikeetti hin murattan dhuftanii keessan dubbistanii jechaadha achi booda majlisa meetira 12 kan abbaan carraa hin fudhata jechuudha huqubii akkasii eegalleerra huqubiin kun nama 800tiif jechuudha nama 800 kana keessa namni 800 kun tikeetti kana muree yoo xumure jechuudha lakkoofsa tokkorraa kaasee haga 800 ka barbaadan keessaa filattan achi booda hixaan murama gaafa hixaan muramu shakkiin takka hin jiru liiviidhaan murra jechuudha laayivii seenne laayivii irratti murra waan ta'eef shakkiin takka illee hin jiru akkasuma warroonni tikeetti murattan guutuun keessa yoo barbaadan maatii keessan ergatanii achitti eegsifachuu hin dandeettan maatii keessan ergatanii maatii keessan namni martuu warri tikeetti mure hunduu maatii qabaame maatiin keessan guyyaa tikeettiin carraan bahuusan maatii keessan ergatanii bakka nu jirtutti magaalaa bootaa naannawaa nu jirru sanitti dhufanii maatiin keessan guutuun carraa keessan isiniif eega gaahoo carraan keessan isin gahe majlisa VIP meetira 12 mana keessanitti haaluma salphaan galfattan jechuudha dhugumaan namni sun abba carraati du'aa qaba namni sun jechuudha kana yoo isinin jedhu dafaatii osoo isin jala hin darbin osoo yookaan isin jala hin guutamin dafaatii namni 800 muradhaa isinin jedha kana yoo isinin jedhu keessattuu carraa kana osoo ijoollee shamarranii gaxxame hedduu natti tola sababni isaallee dadhabbii yeroo dheeraa jechuudha biyya ambaatitti biyya ormaatitti dadhabanii osoo nyaanna hin dhugnan jedhan osoo hin jedhin osoo haara baafanna hin jedhin hedduu dadhabanii sanirraanuu ammoo guutuu fi dhabdee maatii ofii biyyatti qarqaaraa akkasuma ammoo ofii waa godhanna hoo jedhan godhachuun itti ulfaate akkasitti cinqamanii dadhabbii ofii kanallee galanii uffafootti ilaaluu hawwanii waan akkasi dadhabbii haganaa qabaniif osoo warra dubartiitii bahee wallaahi hawwii kiyya jechuudha hedduun hawwisiisa kana yoo isiniin jedhamu kan murachuu qabu warra dubartii yookaan warra shamara qofaa miti dhiirtillee dubartiillee ka biyya keessallee ka biyya alaallee muradha carraa keessaa kora akka isin jalaa hin guunne tikeetiin ka eegalamu har'arraa eegalama lakkoofsa tokkorraa kaastanii haga lakkoofsa 800 jiru kana jidduu kana jiru kana keessa ka barbaadan filachuu hin dandeettan barbaadan telegiraamii barbaadan waasaappiin barbaadan imoonna dubbisa ammoo akkaawuntii kee keessa isinii kenna waan ta'eef akkaawuntii kee irratti birrii 700 qofa galchitan jechuudha achi booda lakkoofsa filattan sanii fi maqaa keessan natti himtanii lakkoofsa bilbilaa keessan natti himtanii gaafa hixaan bahu maatiin keessan warri tikeetti murate sun guutuun maatiin keessan hin dhufa jechuudha hoo kan maatiin keessan shashamanne kana keessa hin jiraanne illee ta'e rakkoo hin qabu laayivii seenne laayivii irratti gadhiisna waan ta'eef hundi keessanuu laayivii seenaa waan ta'eef laayivii irratti namoonni barbaadan jechuudha namoonni hajamtan seentanii achirratti eeggatanii carraa keessan achi mokoruu dandeettan warroonni maatii keessanitti illee himuu dandeenya warri maatiin keessan shashamanne ta'e rakkoo hin qabu warroonni maatiin keessan bakka biraa jiran laayivii irratti waan murruuf lakkoofsa bilbilaa keessan hin qabna maqaa keessan hin qabna carraa yoo isin kaga'u ta'e nagahum akkachumaan nagahuma fudhachuu dandeettan inni kun ka dalagamu amantummaa fi amantummaadhaan jechuudha shakkiin takkallee hin jiru amantummaadhaan dalayna qulqullinaan dalayna asumaan viidiyoo kee kana akka isin irra isiniif deddeebi'uuf saabskiraayib laayik share godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha